Dhaamsa toltuu dhihaadhaa beekumsa horattu. Yaa nama rakkatee obsa itti dhabee abdii muraa oolu wal beekuu baannullee rabbumaa si fide si fayyaduun oolu hottuutii dhihaadhu nasiixaan sii qabaa gorsuma sii tolu. Akkuma golgolaan guyyaan si dhiheetti yeroo isaa eeggatee ifni bahuun oolu guyyaa sitti dhiyeef hedduutti rakkatin dhiisi yaadaa oolu. Guyyaa sitti dhiyeef hedduutti rakkatin dhiisi yaadaa oolu. Ifni ji'aatillee yoo siif hin mul'anne dukkana sii ibsuuf shaamu mallee taatu barbaadii ibsadhu hamma bariin geessu. Rakkoon si wal geessee si marsitee saaraa qormaanni ulfaatee guddatee akka gaaraa yoo sirra jiraates hin dallanin aaraa. Obsaaf abdii dhabnaan osoo ofitti hin beeyne uumtaa rakkoo haaraa. Obsaaf abdii dhabnaan osoo ofitti hin beeyne uumtaa rakkoo haaraa. Waan si rakkee hunda rabbitti himadhu if qabuu dadhabdus miiraan isa booyii furmaata haradhu. Iimaana kee cimsi garaarraa muratini rabbii kee haradhu. Obsaan xumurannaan diliitee si maara arra arkuu baattus jannata keessatti inshaa Allah fooqii rabbii kee si ijaara. Mee akkasiif galuuf rakkoo addunyaadhaa fakkeenyaan si hima. Yoo gabbaatee ilaalte duumeysa deddeema ifa aduu dhoysee golgoleeysaa deema. Aduu buburreeysee fakkeessus callama. Heddummaachaa oolus ifni wayii deema. Deddeebi'ee dhufus zalaalam hin taa'u ni kutani deema. Kunoo siifaa galu meenarraa yaadda wiyyaa nama muslimaa. Abshir inshaa Allah wanni irra si rakke boru sirraa deema. Rabbii kee abdadhu sirra beekuu baadhus tanumaan sii dhaama. Jabaadhu yaa akhii jabaadhu yaa ukhtii rabbiin si gargaara. Wallahi onne irraa hin sii haradhaa kunoo dhagahi yaa lammi dhagahi yaa firaa. Hamtuuf irraan garree malaayikaa sii ergee tiisee si baraaraa. Sirraa guutee cinqii sirraachi haa qabu hojjettee khasaaraa. Fayyadaba taatus dhibdee biraa taatus furmaanni kee hundi rabbi harka jira. Rakkoo sirraa kaasee fagoo miidhootti inni si gargaara. Balaa sirraa fuudhee rabbi siif haa kennu furmaatallee waaraa. Obsakka ambiyaa rabbi siif haa kennu iimaana kee cimsee. Jazaa obsiteefis ajriin si haa faayu boru si mindeeysee. Firii obsa keetii si haa agarsiisu umrii si dheereysee. Abshirii yaa ukhtii abshir atis akhii humaan irraan taatu. Obsiitii raccichi numa jijjiiramtii akkanattiin haftu. Rakkoof gadadoontee khayriin goolabamtee gammachuun haa dhumtu. Rakkoof gadadoontee khayriin goolabamtee gammachuun haa dhumtu. Hayyee gaabboleeyyan walaloon irraaf qopheeffadhe tana fakkaatti. Yoo isinit tole like subscribe godha notification illee qulut godha ol kajawurra kaayaa qililililu jechaa wanni nan isinii gadhiisu hundinuu akka isiniif dhuftu yoo barbaaddan akkas godha. Egaa akkuma rabbiinu subhaanahu wa ta'ala wa ta'aawanuu 'ala al-birri wat-taqwaa nuun jeetti share godha karaa adda addaatiin waliif dabarsaa khayrii tanatti wal afeera galatoomaa nagayaan jiraadha. Nagaya waliin nu haa deebisu. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.